Qumaara qabsiisee hiriyoota isaa fuulduratti uffata narraa baasee na waliin ciisee. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessattidha. Barnoota koos kutaa 1 hanga 12tti maatii koo biratti jechuun haga kutaa 3tti harka haadha kiyyaatti ergan baradhee xumuree booda kutaa 3 haga 12 haga kolleejjiitti immoo harka abbaa koo irratti baradheen hin xumuree. Jireenyi ijoollummaatii kaasee wanta isheen namatti fiddu yookiin immoo argisiistu hin beekamu. Hundumaafuu garuu Rabbi guddaan du'a mana keessanitti hin fidiin jedheen jalqabumaan isin eebbisa. Duuti akka nuti salphisnee ilaallu guyyaadhaa gara guyyaatti magaala keessaa bakka hedduutii dunkaanni gaddaa dhaabbatee lubbuu keessaniif boqonnaa haa ta'u jennee nama du'eetiif bira darbinu qofaa miti. Duuti baay'ee ulfaatudha. Kan akka du'aa maatii mancaasu, kan akka du'aa boquu namaa cabsu, kan akka du'aa lafa nama ilaalchisu hin jiru. Tarii wanti dubbadhu wanta gaarii ta'uu baatus haa ta'uutii garuu Oromoonu gaafa abdii kutatee mammaaku kan sodaatanis du'aa kan hin oolle soo du'aa jedhee dubbatata mitiire. Dhugaadha, kan akka du'aa nama sodaachisu hin jiru. Yeroo kam maaliin sababa maalii uumtee duuti gara jireenya keenyaatti akka oftu hin beekamtu. Haa ta'uutii garuu seenaan koo du'a haadha kootiin jalqaba wal qabata. Umrii koo waggaa 9tti kutaa 3ffaa otoon baradhu haati koo deesseen koo giiftiin koo dahumsarra otoo jirtuuti lubbuun ishee daa'ima waliin battalumatti na jalaa ba'e. Haati koo abbaa koo waliin barsiistota mana barumsaa turanii. Abbaan koo yeroo sanayyuu itti aanaa daarekteeraa mana barumsaa keenyaa ture. Haati koo immoo barnoota afaan Oromoo kutaa 7 fi kutaa 8 barsiisti. Seerluga, jechama, makmaaksa, sookkoo fi soorgootiin utubdee manatti nu guddiste. Yeroo lubbuun ishee darbu kanatti digirii ishee guuttachuudhaaf yuunivarsiitii Ambootti ganna deddeebitee ni baratti turte. Haa ta'uutii garuu durba 2 nu godhattee dhiira 3ffaa dabalachuuf yeroo jettu duuti haadha keenya nu jalaatii buttee. Abbaan koo waggaa 5 guutuudhaaf uffata gaddaa otoo ofirraatiin baasiin uffatee akka inni deemuuf sababa nutti taate. Haatii fi abbaan koo jajuuf otoo hin taane baay'ee wal jaallatu. Namoota hedduu ollaa keenyaa nan beeka kan akka haadhaaf abbaa koo waliif ta'u nagaa qaban hin jirani turanii. Erga haati keenyi addunyaa kanarraatii boqottee abbaan koo anaa fi obboleettii koo waggaa 2 hangafuuniin gara siree isaatti nu fudhatee kunoo bakka haadha keessanii ciisaa nuun jedhee gidduu keenya galeetti ciisaa. Du'a haadha koo booddee maatiin isaas ta'e maatiin haadha kiyyaa ijoolleen guddifannaa ati of hin miidhiin atumtuu mataa keetiif ijoolleedha gaa'ela mataa kee dhaabbadhu jedhanii waggaa dheeraadhaaf isa kadhatanii. Abbaan koo garuu hanga ijoolleen koo bakka qabattee jireenya mataa ishee eegaltee gammachuu ija isheerraatiin argutti miira haadhaaf abbaa dagachuun isaan irra gahutti ijoollee koo dhiiseen haadha ormaa isaanittiin fidu jedhee kakatee didee. Abbaan koo barsiisaa darbee immoo yeroo dheeraadhaaf daarekteerii mana barnootaa nama ta'edha. Liidatti suufii karabaataa fi shamizii uffatee kophee isaa qulqulleeffatee yeroo deemu manni isaa guutuu jireenyi isaa tolaa haadha manaa gaarii kan qabu tolaa jireenya kan jiraatu fakkaata. Haa ta'uutii garuu akkana miti. Anaa fi obboleettii koollee akka nuti gadi jennee hojii hojjennu hin barbaadu. Buddeen uffata isaa jijjiirrateeti akka dubartii tolchaa iddoo ni danfisa. Mana otoo nuti hirribaatiin ka'in qulqulleessee aara nu galfachiisa. Bishaanillee bombaan fayyadamnu gogeera yoo ta'e otoo nutti himiin bakka jirtuu dhaqee fida. Dallaa balbala keenyaa suphaa. Mana keenya yeroo garaagaraatti halluu adda addaa dibaa. Kitaaba barnootaaf ta'u gabaarra jiru haaraan yoo dhufe eenyuyyuu dursee abbaan koo nuuf bitaa. Bakki haadha keenyaa akka nutti hin dhagahamneef tasa duuti haadha keenyaa sammuu keenyatti akka hin dhufneef abbaan keenyi erga haati keenya boqottee booda waan hundumaa nuuf ta'e waan tokkollee sekeendii tokkoof otoo nutti hin hir'isiin nu guddisee. Duuti haadha koo jalqaba irratti anaa fi obboleettii koo hin miine kan inni miidhee abbaa koodha.
Abbaan koo qaamni isaa tolaa kan bareedu bifa addaallee nama qabu ture. Du'a haadha kootii booddee garuu rifeensi isaarraa dhumee fuulli isaa huqqatee of qabuurraan ala simboon ijoollummaa isaa irraatii harca'ee. Haadha koo waliin akkuma hojii qabatanitti ijoollummaa isaaniitti wal fuudhanii. Yeroo haati kiyya boqottuu umuriin isaa innillee waggaa 34dha. Haati koo immoo waggaa 32tti boqottee. Maarreegaa dhiirota hedduuf umuriin kuni umurii itti reefu gaa'ilallee dhaabbatanidha mitiiree. Abbaan koo garuu ni didee. Otuu ta'ee du'a filannootiin of harkaatii fudhatu ta'ee bakka haadha keessanii fudheen haati keessanii bakka koo lubbuudhaan jiraattee baay'ee natti tola ture. Ilmi dhiiraa ijoollee isaaf hin ta'u. Haa ta'uutii garuu hangan danda'e humni koo hanganaa feeyyame hangan fayyaa ta'etti akkasin ija namaan ilaalle akkasin miira haadha dhabuun isinitti hin dhagahamne isinin godha jedhee kutaa 3 ka'een buleettiin koo immoo kutaa 1 kaasee haga 12 xumurutti waan tokkollee mana keessa otoo nutti hin irratiin guyyaa tokko rakkanne otoo hin beela'in abbaan koo nu waliin ture. Abbaan koo dhukkubsatee sireerra hin ciisu. Abbaan koo rakkoon isa mudatee rakkoo isaa nuttillee hin himatu. Kan inni qabu guyyaa dilbataa waaqa isaadha. Yeroo samaddii dhaabbannee nutis waaqayyoon galateeffannu jalqabaa hanga dhumaatti waaqayyoon adaraa ijoollee koo tarii yoo malleen too bakka hin geessisiin anis hin boqodhe ijoolleen koo fira isaan gargaaran hin qabani ijoollee kootiif jedhiitii na jiraachisi jedhee imimmaan isaa harcaasee dilbata yeroo geessu yeroo hundumaa boo'aa. Ofii guddinni isaa harkuma maatii keessatti dhiibamuun ture. Maatiin isaa barachuu isaa otoo hin taane akka inni fuudhee qotee baadiyyaa matti hafu warreen kaan immoo baratanii barsiisaa fi injiinara akkanumallee hakiima akka ta'an fedhii qabu turanii. Isaaf garuu ganamumaan haatiif abbaan isaallee abduu guddaa hin qabanii. Rakkatee mana firaa galeetii TTI irraa kaasee haga digirii isaatti yeroo gabaabaa keessatti barate. Maarreegaa harkumti haadhaaf abbaa ofiillee hammam akka inni namatti ulfaatu abbaan koo maatii isaarraa waan argeetiif nama biraatti dabarsee nu kennuus haa ta'u haadha ormaa nutti fiduutiif eeyyamamaan taane. Maarreegaa bilisummaa guddaa wanta naaf kennuuf umrii koo kutaa 8tti ijoollee dhiiraa waliin hariiroo uumuu jaalallee qabachuu anis nan eegale. Abbaan koo kutaa 10 erga geenyee booddee kanaan booddee fedhii kee yoo ta'e heerumuu ni dandeessaa. Jireenyi dubartii carraadhaa akka rabbi mana gaarii balbala gaarii siif rukutu siif hin kadhadhaa kanaan ala homaayyuu siif gochuu hin danda'u jedhee natti himaa ture. Yeroo sanatti ani jaalallee 2-3 dabarseera. Abbaa koottis wanta na mudate hundumaa ittiin himaam. Hariiroo jaalalaa gara jireenya kootti dhufeetiif abbaa kiyyan mariisisaa kana eegalamoo hin eegalu jedheen jechuudha. Innis ijoollee magaala keenyaa hunduma isaanii jechuun kan danda'amutti waan beekuuf waan barsiiseef yoo tolaa ta'an namni kuni gaariidha naan jedha. Yoo tolaa ta'uu baatanii garuu namni kun sittaa hafuu yoo tarii amma amala isaa jijjiirrateera ta'e malee jechuun dursee nattaasaa ture. Kanneen kana duratti 2-3 dabarsee fedhii isaatiin mucaan kun nama gaarii fakkaata garuu immoo of eeggadhu jechuun akeekkachiisaan fedha isaatiin jalqabeen yeroo jaalalaaf kennee ture. Umriin kiyya waan dubbatuuf otuma inni na dhorkeellee ani duubaan gochuu waan hin dhiisneef abbaan koo waan kanatti ijoollummaa keenyaatii kaasee ifaaf ifadha. Otoo haadha qabaattanii tarii waan kanatti taasisuu dandeessum. Haa ta'uutii garuu amma haadha waan hin qabaanneef daree keessatti eenyu waliin akka teessan eenyu waliin akka deemtan waantan beekuuf homaa nan dhoksiin ani waantan barbaade bira gahuu nan danda'a jedhee jaalalaan natti haasa'a. Kanaaf icciitii jaalalaa sammuu kiyya keessattis dhufe haa ta'u hiriyoota koo waliin hinaasa'ee galgala ajandaa godheen obboleettii kiyya waliin taa'een abbaa koo waliin haasofna. Abalu kanadha jechaa oolla. Innis haasoo fi gammachuu keenyatti baay'ee nutti gammada. Gonkumaa dhiibbaa nurratti uumee nun dhorkum. Maarreegaa barnootaananii kutaa 10ffaa yeroon ga'utti jaalallee qabadheen haa ta'uutii garuu jaalallee kiyya kana abbaan koo namni kuni gaarii natti hin fakkaatu. Umriin kee immoo sadarkaa ulfaaturra waan jirtuuf tarii jaalallee amma jalqabde kuni waa hedduu si absiisuu ni danda'a naan jechuun natti hima ture. Akkanani nama kana waliin ittiin fufneefis abbaan koon akeekkachiisa. Haa ta'uutii garuu ati jaallattee jennaan waan hundumaayyuu kan sirreessuu danda'u waaqayyo gooftaa koodha waan nan ta'eef jireenya kee isa akkanaa keessa seenuu hin danda'u jedhee ifaaf ifatti immoo natti hima.
yeroon kutaa 10ffaa baradhu kana obboleettii kiyyaan iyyuu atis haasoo akkanaa yoo qabaatte haasa'uu dandeessa jedhee eeyyamee fi isheenis hariiroo jaalalaa uumte otoo hin taane haa ta'uutii garuu xalayaa jaalalaa ijoolleen dhiiraa hedduun barreessanii fi abbaa kiyyatti argisiiste. Eega sanaa isheenis haasawwan kanneen abbaa koo waliin haasa'uu eegalte. Innis itti tola wanti nutiin gammachiisu kabaja isaallee madaalu yoo baate nuuf jedhee kolfee haasa'ee akka keenyatti nu waliin oolee bulaa. Marreegaa kanuma jibbantu namatti deema mitiire. Anis hariiroon jaalalaan jalqabe kuni akkuma hariiroo jaalalaa armaan dura turan yeroo ta'etti addaan cita jedhee yaaduun haa ta'uutii garuu dhiirri yookiin immoo namni na jaallate kuni ofii simboo gaarii kan qabu shamarran hedduu birattillee nama jaallatamu. Anis warreen kana duran jaalladheen olitti kan hin jaalladhe waan na ta'eef jaalalli keenyi salphaatti duubatti deebi'uu hin dandeenye. Numa daandii irratti na hammateellee deemuu jalqabee. Haa ta'uutii garuu kan akkan godhuuf abbaan kiyya waan ta'e hin eeyyamneef kana bakkatti taasisii maqaan kiyya magaala kana keessatti kabajamaadha waan na ta'eef mucaa kana immoo hawaasni naannoo kana bifa isaa malee gochaa isaa waan ta'e hin jaallanneef of eeggadhu ani abbaa keedha jedhee na dhaabsiseera. Marreegaa yeroon 10 irraatii gara kutaa 11ffaatti darbu jaalalleen koo kuni gammachuu kutaa 10 maatirikii darbuu keetinaan jedhee kabaja durbummaa koollee narraa fudhatee. Kana qofaa miti hanga dhumaatti akkan isa waliin ta'uuf fedhiin qabuu fi haa ta'uutii garuu abbaan koo akkan isa waliin ta'u akka fedhii hin qabne jalqabumaan itti haasa'uun jalqabee. Marreennis duras abbaan kiyya mana barnootaa keessatti waggaa 2 gochaa inni barsiisaa rukutee taasiseen waan isa adabeeruuf abbaa koodhaaf ilaalcha gaarii hin qabu. Kun immoo itti jabaatee kana duratti jaalalleen koo kuni barsiisaa reebee mana barnootaarraa waggaa 2 ari'amee achumaan barnoota addaan kuteetii hojii konkolaachisummaa nama jalqabedha. Marreegaa asiin maatiin koo jira achiin inni ni jira. Ani garuu jaalala fidadheen isa waliin ba'een otuun kutaa 11ffaa barachaa jiru guyyaa tokko jaalalleen kiyya kuni haalaa fi amala koo akkaataatti abbaan kiyya na guddise waan beekaniif ni sobda malee isheen kabaja ishee siif hin kennine jaalatamuuf jetteetii jechuun kabaja kiyya fudhachuu hiriyoota isaatti yeroo odeessu hiriyoonni isaa soba keedha jedhuun deebisuu fi kanaan dhugaa kana addaan baasuu fi dhiisuuf jecha maallaqa ni qabsiifanna dhoksaatti miti isin fuulduratti waliin ciiseen isinitti argisiisa jedhee maallaqa guddaa qabsiisu. Hiriyoota isaa 2-3 qofa otoo hin taane nama 12tu yeroonni na fudhatee deemu mana tokko keessatti walitti qabamee na eegee tarii moobaayilaadhaan namni icciitiidhaan waraabuu ni danda'a jedheellee waan sodaateef hunduma isaanii harka duwwaa godhee kutaa duwwaatti na geessee anaatiin dursee akkanani kabaja kee fudhadhe na amanuu didanii sanarratti maallaqa hanga kana qabsiifanneerra. Maallaqa kanaan immoo siitiif qubeelaa harkaa warqee siifan bitaa homaa hin sodaatiini jedhee otoon ani didu dirqiidhaan na amansiisee mana sana na fuudhee deemee gammadeen natti toleen otoo hin taane salphadheen isa dhabuu koorra inni qaana'uu isaarraa maallaqa qabsiise kana nyaatamuu isaarraa guyyaa tokko qaana'uun qaba jedheen hiriyoonni isaa bakka jiranitti uffata kiyya na warraa fuudhee haga paantii kiyyaatti narraa baasee dhumarratti na waliin ciisuu jalqabee isaaniin narraa bahaa jedhee. Kanaa ol egaa dubartiidhaaf salphachuun hin jiru. Kabaja kiyya miti namummaa kiyyalleen dabarseen kennee fi isa taanaan sammuun kiyya hin hojjetu. Konkolaachisaadha waan na ta'eef bahasaa fi galma isaa nan hordofaa. Baay'een isa jaalladhee maatii isaas wal na barsiisee maatiin isaas na jaallatanii mana isaanii galeenis guyyaa tokko hojiiwwan garaa garaa gargaaruun eegalee jaalallee isaatii fireendii isaatii haadha manaa isaatii mata duree jedhamu ifaaf ifatti magaala keenya keessatti argadhe. Sanaan barnoota koo kutaa 12ffaa akkuma fixeen qabxiin maatirikii naatiif dhufee haa ta'uutii garuu yuunivarsiitiin nagahee naannoo Amaaraa waan na ta'eef abbaan koo lakki anachitti sin ergu asuma kolleejjiitti sin barsiisa waan naan jedheef anis magaaluman dhaladhee guddadhe keessatti kolleejjii barachuun eegalee. Yeroo kanatti ture jaalalleen koo jaarsummaa ergatee abbaan kiyyas garaa isaatii jaallatee otoo hin taane wanta nani jaalallee koodhaan jaalladhee filadheetiif jaarsummaa fudhatee cidha gochuuf konkolaachisaa waan na ta'eef humna waan hin qabneef cidha malee heerumeen haadha manaa ta'een mana abbaa kootii baheen abbaan manaan koo mana naaf kireesse keessaa jiraachuun eegalee. Gaa'elli keenyi namoota hedduudhaaf dhugaa hin fakkaatu. Sababiin isaa immoo jaalalaan yeroo dheeraa waliin turreerraa walitti bu'iinsaa fi hinaaffaan gama kootiin jiru hedduus gidduu keenya turanii kanaan dinqii ta'ee adda bahuu dhiisuun keenya haadha manaaf abbaa
abbaa manaa waliin taane. Innis yeroo sanatti nama guddaa ta'ee hojiiwwan jibbisiisoo magaalaa keessatti hojjetu ture dhiisee jireenya isaa ana waliin eegalee. Barnoota koo toon baradhu gaa'ilan dhaabbadhee baradhees nan xumuree. Akkuman xumureen hojii yeroon barbaadu magaalaa kiyya keessaa hin argadhu, magaalaa biraa keessaa garuu si'a 2-3 nan argadha. Abbaan koo deemitii hojjedhu, of danda'uun kee anaaf konfidensii guddaa naaf kenna, ija keerraas gammachuu kanaa olii na argisiisa jedhee na kadhata ture. Abbaan manaa koo immoo mindaan kun maal siif gooti, asitti bara dhufu hojii dhuunfaa keessiif baniin jireenya gaarii jiraatee na waliin jiraattanaan jedha. Achiin immoo obboleettiin koo maal ta'a deemtee barattee maallaquma xiqqoollee naaf ergitee abbaa keenya boqochiiste jettee na kadhatti. Dhumarratti abbaa manaa koo kan naaf caalu hin jiru, jireenyi kan koo kan saati jedheen abbaa manaa koo filadheen jiraachuu ittiin fufee. Dhumarratti anis eebbifameen obboleettiin kiyyallee kolleejjii seentee eebbifamti. Si'a kanatti anaa fi obboleettiin koo abbaa keenya irraatii kan barbaannu ture akka inni gaa'ela dhaabbatee mana mataasaa godhatee ijoollee haaraa horatee akka inni jiraatu ture. Haa ta'uutii garuu battaluma obboleettiin koo eebbifamte irraa kaasee abbaan keenyi dhukkubsachuu eegalee. Dhukkubni onnee isa qabee torbeedhaan yookiin immoo torbee 2-2 baay'ee ka'uun isa rakkisaa. Taa'ees ta'e dhaabbatee yeroo dheeraadhaaf hojjechuun itti ulfaachuu jalqabee. Dhumarratti obboleettiin koo hojii argattus haa ta'uutii garuu sababa dhukkubbii abbaa kootiif jecha bakka hojii biyya hojii argatte sanaa deemuu hin dandeenye. Isheen illee akkanuma waggaa 2 keessatti carraan hojii si'a 2-3 ishee darbee. Kanaan yeroo dhukkubsatu kanatti abbaan koo maaloo dahiitii daa'ima kee ija kootiin hin arga jedhee na kadhata ture. Anis akka humna kooti wantan gochuu danda'uun abbaa manaa koorraatii daa'ima godhachuuf yaalii nan taasisan ture. Haa ta'uutii garuu daa'imni nuuf dhufuu hin dandeenye. Dhumarratti abbaan koo akka malee dhukkubsatee riifariin gara magaalaa Finfinneetti nuuf barreeffame. Qorichi akkanaa baatii 6-6tiin isa barbaachisaa. Qoricha kana daftanii bituu fi qabdu jechuun qoricha nuuf barreessanii. Nutis qorichuma xiqqoodha jennee mana yaalaa deemnee yeroo gaafannu qarshii 500-600 qabannee. Haa ta'uutii garuu faarmaasiimti jalqaba gaafannee maal taataniiti qorichi kun faarmaasiiwwan gurguddoo akka biyyaatti jiran irraallee dabareedhaan argama, maallaqni isaas qarshii 70,000 gadi hin ta'u jechuun jalqabamu nutti himanii. Anaa fi obboleettii koo turre ni wareerree. Anis ta'e isheen kana gochuu fi hin dandeenyu. Deemnee dhuguma qorichi kun maallaqni isaa hamma kanaadha moo jedhamnee faarmaasii isaan nutti himan deemnee yeroo gaafannu inumaa maallaqni qoricha kanaa qarshii 85,000 jedhanii. Anaaf obboleettiin koo ni naanee sa'aatii kanatti kana gochuu waan hin dandeenyeef abbaa keenya gara manaatti fuunee gallee firoottan keenya maallaqa kana akka nuuf liqeessaniitiif kadhachuu jalqabne. Haa ta'uutii garuu maallaqni firoottan keenya irraatii liqeeffannee arganne 20,000 hin caaltu. Kanaan itti fufuudhaan abbaa manaa koodhaan maaloo rakkadhuutii abbaa kootiif qoricha kana naaf barbaadii jedheen gaafadheeni. Yeroo kanatti abbaan manaa koo ifaa ifatti akkana jechuun naaf deebisee. Karoorri kiyya waggaa 2 keessatti konkolaataa bitachuudha. Maallaqa hanga kanaa abbaa keef miti haadha koofiyyuu baasuu hin danda'u naan jedhee. Sanuu baatii sana keessa uqubii qarshii 50,000 nyaatee akkaawuntii isaarraa kan ani beeku maallaqa ofirraa qaba ture. Otoo qorichi kun hin bitamiifiin baatiin tokko baatiin 2 darbee baatiin 3ffaa gahee abbaan manaa koo qarshii 100,000 riyaa isaatiif liqeesse. Anis otoon si jala jiru akkamittiin kana gootaa abbaan koo akka haadhaattis akka abbaattis ta'ee anaaf obboleettii koo guddiseetiif dhuguma kun ni malaa fi yeroon jedhuuni dhimma keetii waa'een abbaa kee singalchu naan jedhe. Abbaan koo anaaf haadha koodhasii dhiiga koorratti dorgommiin taasisu. Kanaan abbaan koo waan tokko haa ta'uuti anaafsi mana tokko keessa hin jiraannu jedheeni. Yeroo kanatti inni maallaqa kana barbaaddeeti taanaan abbaa kee miti atuu boolla galuu dandeessa naan jedhe. Yeroo sanarraatii kaasee mana abbaa manaa kootii ba'een abbaa koo wal'aannachuuf hin galee. Abbaa manaa kootiinis gaa'elli keenyi dubbii ati amma dubbatte irratti dhaabbateeran jedheeni. Innis yeroo sanatti jaarsa ergee na kadhachuu akka araaramnuuf yaalii gochaa ture. Anis kan hin araaramuu danda'u maallaqa namaaf liqeesse harkaa fuudhee qorichi abbaan koo barbaade yoo naaf bite qofadha jedheen deebisee fi yeroo kanatti inni deebisee dubbiima mana keessatti natti dubbate. Haadha koofuu maallaqa kana baaseen qorichan bituufi naan jedhee. Anis araarri kun boolla haa galuun jedheeni. Kanaan abbaa manaa
koorraan adda ba'ee baatii jaa hin guunne abbaan koo lubbuun isaan boqotee gaddisaa kan koof kan obboleettii koo qofa ta'ee abbaan manaan koo akka abbaa manaatti dhufee gaddana waliin taa'uuf yaalee ture. Haa ta'uutii garuu guyyaa 3 booddee poolisii waamiin mana gaddaa keessaan ofirraatii baasisee kan abbaa koo nyaate abbaa manaa koodhan jedheeni. Durayyuu abbaan koo iyyaaf hin jaallanne kunoo bakka rakkootti abbaa manaan koo naaf hin taane otuma bitee abbaan koo du'eera ta'e naaf wayya ture. Maallaqni maali? Maallaqni maallaaf godha? Maallaqni namarra naaf hin caalu tarii boru argachuus dhabuu nan danda'a jedheen balbala kootiin ariisisee. Dhuguman isinitti hima abbaan koo boqotee torbee isaatti hojii jalqabee konkolaataan inni oofu konkolaataa biraa waliin walitti bu'ee gatiitti isaa tokko dhabee hojii konkolaachisummaas innis ijoollummaatiin dhaabee harka haadha isaatti galee har'arree haadha isaatu wal'aanaa. Du'a abbaa koo booddee obboleettii keenya waliin walii gallee mana abbaan koo keessa jiraachaa ture gurgurree magaalaa Finfinnee wal qabannee obboleettii koo waliin gallee. Akka tasaa ta'ee sagaleen kiyya bareedaadha dhaabbata warshaa guddaa tokko keessatti qacaramiin maallaqa xiqqoodhaan hojjechaan otoo hin jiru dhaabbanni sun namoota faarfachuu danda'an namoota sagalee qaban waan barbaaduuf dhaabbanni suni gara kutaa faarfannaatti namoota faarfannaa barreessanii fi yeedaloo qopheessanitti miindaa gaariidhaan na qacare. Hojii tajaajila amantaa hojjechaa miindaa nyaachuun yeroo natti ulfaatu hojii kana bilisaaniin hojjedhaa hojii gara biraa naaf kennaa jedhee yeroon gaafadhuuni achuma keessatti hojii gara biraa kan kana caalu naaf kennanii. Dhumarratti namni kun waa'ee seenaa abbaa koo fi maatii koo yeroo dhagahu obboleettii koos achuma keessa bakka gaarii galchee kanani waggaa 2 dura qarshii 85,000 dhabeen abbaan koo lubbuunsaa darbe. Ofii kiyya qarshii 120 obboleettiin kiyya immoo qarshii 35 warshaa keessatti qacaramnee hojjechuu jalqabne. Bara darbe jechuun bara 2016 gaa'ela lammata'anii obboleettiin koo immoo gaa'ela jalqabaa dhaabbattee jireenya haaraa jalqabne. Duuti abbaa koo yeroo hundumaa laphee koo keessa jira. Maallaqni har'an argadhu kuni namarra naaf hin caalu. Abbaan manaan koo duraa har'a namoota hiriyoota isaanii irraatii qarshii 50 qarshii 100 qabatanii jiraatanii ta'ee hafeeraa. Arraba isaatiin kan dubbateetu kanaan isa ga'ee eekkamsa karaa kiyya qofatu hin taane karaa rabbiillee fudhatee har'as boris kan ittiin hin jiraadhu maallaqni argadhu lubbuu abbaa koo miti lubbuu nama tokko lafa kanarra jiru iyyuu naaf hin caalu. Namaaf kan jiru nama ture. Haa ta'uutii garuu namni arrabni isaa akka bofaa nama hiddee dubbii arraba isaatiin immoo booddee gatii mataasaa kan argatudha. Haadhaaf abbaa keenyatu du'ee qarshii xiqqootu abbaa kiyya na dhabsiise malee anaafis obboleettii koofisarraa jireenyi toleera. Boo'ichi guyyaa dilbataa yeroo hundaa abbaan koo fuuldura waaqayyoo dhaabbatee kadhatu milkaa'ee fi amma isaan baratanii bakka qabatanitti maaloo lubbuu koo naaf tursi jedhee kan inni kadhate lubbuunsaa oolee. Nuti immoo ofiif gaa'ela lammaffaa otoo barbaannuu fi haa ta'uutii garuu jaalalli waaqa isaatti caalee gara abbaasaa abbaan keenya deemee ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaatii ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa.